Fayyaa keessanii baga nagaa taatan badhee jira dhiifama. Hundaafuu baga nagaa teessan taatanii nagaa kootii hadha viidiyoo tokko fan dhufe har'a baay'ee waan natti tolu chaanaalii kan kootiif Google AdSense koodii naaf ergeera jechuudha. Koodii YouTube kan koof jechuudha. YouTube kanaaf osoo hin ta'in YouTube biraan qaba, chaanaala biraataan qaba. Isarratti baay'ee waan sin ajaa'ibu ji'a lama keessatti wanta hundayyuu kanan xumura jechuudha. Ji'a lama keessatti sa'aatis maalis sa'aatiif subscribe kan naa guute banadhee guyyoota 49 keessatti achi booda wanti kunis kan naa dhufe walumaa galatti guyyoota 60 natti fudhate jechuudha. Baay'ee na gammachiisee jira. Mee haalan dafee wanta kana ergisiifadhe yookaanis immoo chaanaalii kiyya guddifadhee dafee akka monetize naa ta'u godhee isinitti himu wanti guddaan maal seetanii ifachuu dhabuudha. Chaanaalii yeroo hojjettan hin ifatina viewuun qabu jettee maal baqa laayikiin qabu jettee hin ifatini. Achi booda ofii isaatiiyyuu guyyaa sana booda ni deema inni ofumaa isaatiif ni guddata. Sana booda chaanaalii keessan irratti viidiyoo keessan irratti jechuudha taampiniilii bareechitanii hojjechuu qabdu akka namni dafee sinnaa ilaale jechuudha. Kana yoon jedhu waa'ee viidiyoo sanii dhiistanii waan biraa akka irra hin goone waama viidiyoo sanii babbareechitanii edit gootanii jechuudha. Appilikeeshinii lamaan fayyadaman silkii irratti jechuudha. Silkuma kiyya nan hojjedha waan hundayyuu PixArt fi Pixel Lab appilikeeshinoota jedhamu isaan fayyadamee hojjedha. Achi booda taagii fayyadama. Taagii waa'ee viidiyoo sanii fakkeenyaaf Itoophiyaan niw muuziik minaamin afaan Oromoo sirba babbareedaa minaamin jedhaatu taagii fayyadama. Sana booda chaanaaliin keessan baay'ee isinii deema dhugaa baay'ee natti tolee jira. Bifa saniin har'amee buukii keessan haala ittiin wantooti kana Google AdSense jechuudha loogiin gootanii akkaataa itti hiitan isinitti agarsiisa. Ani baankii daashinan banadhe jechuudha. Dhalli isaallee ariifidha jedhama maali hundaafuu isa sana isinitti haayimuu haala isaa jechuudha. Seera isaa takkaan na hordofaa hanga dhuma na hordofaa isinitti hima. Wanta kana guuteera waan ta'eef immoo yeroo guutu sana viidiyoo isinii waraabne hundaafuu dhiifaman isiniin jedha. Mee walumaa galatti haala akkaawuntii keenya akkaawuntii baankii keenya akkaawuntii YouTube irraa haala birrii hojjenne sana ittiin fudhannu wanta san isinitti himu isiniin jedha. Jalqaba maal gootu baankii akkaawuntii ta'e kamirraayyuu ni banattu jechuudha. Nigdi baankii kan barbaadan Daashin Awaash kan barbaadan kamirraayyuu ni banattu. Baankii Swift koodii qabu jechuudha. Ani fakkeenyaaf maalan banadhee kan hawaalaa saving account ka jedhamu isaan banee ture. Kanaaf isinis isa banuu dandeessu keessaa namoota dhala fudhachuu dandeessanii dhala parsantii 14 qaba isa sana banachuu ni dandeessu. Egaa amma mee tartiibumaan haa gunnu jalqaba maal gootu Google Chrome keessan seentu jechuudha. Keessaa ijoolleen YouTuber taatan hedduun keessan ni beektu jedheen yaada. Kanaaf Google Chrome kana seentu. Egaa achi booda maal gootu iddoo kanatti AdSense login jettanii katabuu ni dandeessu. Ani garuu jalqaba wanta hin qabuuf jechuudha. Isa meekiyyumarraan isinitti agarsiisa. Achi booda AdSense login sana egaa seentanii wantoota kana isinii ba'a jechuudha. Egaa jalqaba sana booda maal gootu iddoo kana tuqaa sadeen kana jechuudha. Tuqaa sadeen kana iddoo sadeen kana jechuudha. Iddoo kana dhuftanii asitti maal jedhaa payment jedhaa. Payment jechuun kafaltii akka jechuuti. Iddoo kana ni tuqxu. Achi booda maal isinii baasaa kinoo filannoo waan lamaan kan isinii baasaa kanaaf payment info kana irratti ni tuqxu jechuudha. Achi booda kinoo fuula kana isinii baasa jechuudha. Fuula kana isinii baasaa kanaafuu wanta hojjettan jechuudha. Wanta bakka ji'a keessatti wantoota hojjettan galii hojjettan iddoo kanatti isinii kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani asitti euro 37 waan akkasii hojjedheera. Achi booda maal gootu iddoo kanatti ani kinoo how you get paid jedha galii kan keessa bifa kamii argachuu dandeessu jedha. Kanaaf ani kana jalqaba kana ittiin guunne kana dura ittiin guunne waan ta'eef jala kanatti isuma jalatti kinoo iddoo kanatti jechuudha. Add payment method jedha. Achi booda egaa tuqxanii bifa kanaan isinii baasa. Kinoo bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Jalqaba maal jedhaa add new wire transfer details jedha. Lammaffaan immoo add new check details jedha. Inni lammaffaan check details biyya keenyatti hojjetu checkidhaan galii kan keessan qarshii keessan hojjechuu fudhachuu isa jechuudha siistama sanaadha. Inni jalqabaa kun immoo add new wire transfer details jedha. Kanaan ATM waan akkasiitiin fudhachuu ni dandeessu. Kanaaf filannoon keenya isa jalqabaa kana jechuudha. Egaa sana wantoota kana nuu baasa kinoo fuula kana nuu baasa wanta kana seeraan jechuudha. Qaas jettanii guutuu qabdu.
jalqaba maal jedha beneficiary ID or optional jedha inni iyyuu filannoo isinii kenna isa kana jechuun fakkeenyaaf diaspora account namoonni qabdan iddoo kanatti ID kan keessan ID diaspora account dhaan isinii kenname sana iddoo kanatti guutuu ni dandeessu inni lammataa name of bank account jedha jalqaba hin qabu waan ta'eef hin qabnu waan ta'eef namoonni hedduun keenya irra darbina iddoo sana lammaffaan immoo maal jedha name of bank account jedha maqaa keessa maqaa akkaawuntii kan keessaniitti ittiin bantan sana jechuudha otoo qubee tokko iyyuu hin dogongoriin baay'ee maaliif wanti hojjetan seeraan hin galu waan ta'eef guyyaa sana yookaanis immoo maqaan waliin fakkaatu qubee waliin fakkaatu iddoo kanatti seeraan isaa akkaawuntii ittiin banatan sana maqaa sana iddoo kanatti ni guutu jechuudha hanga akaakayyuu kanaaf ani maal jedheen guuta maqaa kan keessan maqaa abbaa keessanii jalqaba qubee guddaa gochuu ni qabdu kanaaf kunoo maqaan kan koo bifa kanaan guutee jira jechuudha achi booda baankii neem jedha iddoo kanatti jechuudha maqaa akkaawuntii itti galfachuu eddan yookaanis immoo galii kan keessan ittiin fudhachuu eddan sana bakka baankii neem jedha isa lammaffaanatti guutu kanaaf swift koodii kana qubee gurguddaadhaan guutuu qabdu jechuudha kanaaf baankiin banee jiru daashin baankidha waan ta'eef qubee gurguddaadhaan daashin baank kunoo bifa kanaan qubee maqaa baankiidhuma kamiyyuu haa ta'u iddoo kanatti seeraan baankii sana maqaa isaa seeraan guutuu qabdu achi booda steepii itti aanutti adeemnu achi booda maal jedha jala kanatti swift BIC jedha swift BIC jechuun baankiin kamiyyuu baankiin hundeeffame kamiyyuu swift koodii mataa isaa kenname koodiiwwan kennamaniif mataa isaanii hundi isaaniitu ni qabu jechuudha kanaaf swift koodii isaanii sana iddoo kanatti guutna jechuudha swift koodii bifa kamiin argachuu dandeessu googlii keessa seentanii awaash swift koodii daashin kan barbaadan jechuudha baankii kamiyyuu jettanii yoo search gootan maqaa wantoo sanaa yookaanis immoo kana swift koodii isaanii isinii baasa jechuudha baankuma kamiyyuu oromiyaa swift koodii jettanii gaafachuu ni dandeessu inni jalqabuma isinii ka'a jechuudha kanaaf iddoo kanatti swift koodii baankii daashinan guutaa jechuudha swift koodii baankii daashin qubee guddaadhaan kaa'uu qabdu dijiitii 8 kan baankii hundaayyuu jechuudha dijiitii 8 sana qubee guddaadhaan of eeggannoodhaan guutuu qabdu jechuudha kanaafuu kan daashin baankii daasheettadha jechuudha erga sanii jala kanatti maal jedha account number'idha account number'ii kan kee buukii kan keetii jechuudha yani itti galfachaa jirtu kana jechuudha fakkeenyaaf kiyyaa itti haa katabu achi booda account number'iin kan koo kan qariin akka irratti naa galuu barbaadu isa kanaadha jechuudha account daashin account jechuudha kanaaf isa kana iddoo kanatti otoo hin dogongoriin qubee tokko iyyuu yookaanis immoo lakkoofsa tokko iyyuu otoo hin dogongoriin seeraan guutuu ni qabdu achi booda jalatti maal jedha retap account jedha isuma asitti guuttan kana deebisanii asitti guuttu jechuudha retap waan jedhuuf ishee kana koopii gootu hunda ishee yookaanis immoo takka katabuu hin dandeessu select all copy achi booda iddoo kana dhuftanii iddoo lammaffaa kana jechuudha quba keessanii xiqqoo ishee gadi dhiibdu achi booda paste jedha bifa kanaan jechuudha kinoo argitan jedheen yaada kinoo maqaa kan keessan isa jalqabaa seeraan cheekii seeraan of eeggachaa gochuu qabdu jalqaba maqaa baankii kan kee ittiin banatte jechuudha otoo qubee tokko hin dogongoriin lammaffaan baankii neemii sadaffaan swift koodii afuraffaan akkaawuntii fi shanaffaan akkaawuntii kan keeti jechuudha itti aanu jalatti maal jedha filannoo kinoo isa lammaffaa kana isinii baasaa isaan kana akkasumatti irra utaaltu biyya keenyatti waan hin hojjenneefi achi booda jala kanatti maal jetti set as primary payment method jedha kinoo ishii kana tiik ta'uu fi ta'uu dhabuu ishee kana jechuudha tiikii gootan jechuudha akka tiikii ishii seeraan lallachuu qabdu irra deebitanii wantoota kan keessan seeraan cheekii gochuu qabdu jechuudha achi booda jala kanatti maal godha ani cheekii godheera waan ta'eef hunda isaatiyyuu jala kanatti save isheen jettu jirti save tana tuqxan jechuudha wow kinoo bifa kanaan jechuudha bifa kanaan seeraan aadiitti naa ta'eera jechuudha baankii transfer akkaawuntii kan koo kinoo iddoo kanatti naa kaa'eera maqaa kan koo iddoo kanatti naa kaa'eera jechuudha kinoo iimeelii nu naga'ee jira
Kanaaf bifa kanaan guuttachuu ni dandeessu. Lakkin barbaaddu yoo jettan remove gochuu ni dandeessu. Sana malees immoo edit yoo barbaaddan yookaanis immoo maqaan kee yoo dogongoree baankii lakkoofsa manaa yoo dogongoree jechuudha edit sanaan sirreeffachuu ni dandeessu. Isiniin jedha hordoftoota koo akka itti gammaddaniif akka irraa bartan abdiin qaba. Nagaan tura.